Studio student. At 2.3 equations involving absolute value. Partii kana jalatti ammoo kan nuti ilaallu equationii absolute value of keessaa qabu yookiin ammoo absolute value jechuun gatisirri kan of keessaa qabu jechuudha. Isa kana ilaalla haala kamiin furuu dandeenya. Kanaan dura maal ilaallee turre elimination ilaallee turre substitution ilaallee turre amma ammoo absolute value haala kamiin furuu dandeenya isa jedhu ilaallaa jechuudha. Saniin duratti garuu exercise 2.2 kana olitti kan jiru kana jechuudha. Namoonni nuuf haa hojjetamu jettanii yoo kan jiraattan taate koomentii jalatti nuuf haa hojjetamu jettanii naaf barreessanii ani isiniif hojjetuudhaaf qophiidha jechuudha. Kanaafuu kallattii gara barnoota keenyaatti yoo kan deemtu taate in previous section you worked with equations having variable x in the y that can assume any value. Kanaan dura maal ilaallee turre equationii jijjiiramaa x fi y of keessaa qabu kan maal of keessaa qabu value kamiyyuu ta'uu danda'u ilaallee turre jechuudha. Kana jechuun vaaliiwwan isaa kan beekaman ta'an ilaallee turre. But sometimes it becomes necessary to consider only non-negative values. Yeroo tokko tokko ammoo jijjiiramaan kunniin maal qofa qabaata? Non-negative qofa qabaata jechuudha. Non-negative jechuun maal inni? Positive fi zero kan ta'e. Non-negative kan jennu akkuma beeknu real numberiin wantoota meeqa of keessaa qaba? Wantoota sadii of keessaa qaba. Tokkoffaa negatiividha, lammaffaan ammoo zeeroodha, sadaffaan ammoo poozitiividha jechuudha. Kanaafuu paartii sadii kanatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu nan negatiiv yeroo jennu negatiivii kan hin taane yeroo jennu negatiiviin alaltoonni jiru maa inni poozitiivii fi zeeroodha jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko tokko kanneen qofa kan ta'uu danda'utu jiraata jechuudha. For example, if you consider a distance wayii kan ilaallu taate ammoo it is always non-negative. Yeroo kamiyyuu maal ta'a? Non-negative ta'a jechuudha. Yeroo kamiyyuu positive yookiin ammoo zeero ta'a. Distaansiin fageenyi wanta kamiyyuu yeroo ibsinutti bakka ho'iirraa kaanii kallattii barbaadetti yoo kan ibsinu taate sarara lakkoofsaa irrattis yoo kan ibsinu taate gara kamitti yoo kan deemu yoo kan taate maal ta'a? Positive ta'a malee negative ta'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa yookaan meetiraan lakkoofnu taate kallattii maratti yoo kan deemu taate kallattii marattu meetira 2 yoo kan deemu taate negatiiva ta'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf sarara lakkoofsaa irratti kallattii bitaa kana 0 irraa kaanee kallattii bitaa yeroo deemaa turretti maal ta'a? Negatiiva ta'aa ture. Garuu ammoo yeroo distaansii ilaallutti asirraa ka'ee yoo kan haga 4 deemu taate negatiiva 4 bira yoo kan ga'u taate meetira meeqa deeme jenna? Meetira 4 deeme jenna malee negatiiva 4 deeme hin jennu jechuudha. Sarara lakkoofsaa irratti yeroo ibsinutti. Kanaafuu yeroo kamiyyuu distaansiin kan ibsamuun maaliidhaan? Nan negatiiviidhaan ibsamaa jechuudha. Kanaafuu negatiivii ta'uu hin danda'u jechuudha distaansii. Kanaafuu yeroo kana maal jennaan? Nan negatiiv value jennee ibsina jechuudha. Kanaaf absolute value faayidaan isaa tokko maalidha? Distaansii ibsuudha jechuudha. The distance a number x from x is located on the real line from the origin is positive number. Distaansiin x number lakkoofsa x kan ta'e wayii x jechuun lakkoofsa hin beekamne jechuudha. Is located on the real line. Real line irratti haala kamiin ibsama? Isa kana irratti jechuudha. Lakkoofsa sarara lakkoofsa kana irratti haala kamiin ibsama? Is a positive number. Positive numberii ta'ee ibsama jechuudha. Positive numberii ta'ee ibsama. Kanaafuu distaansii yeroo kamiyyuu positive numberii ta'a jechuudha. From unit 1 recall that the set of real numbers can be represented on a line as follows. Haala kamiin ibsina? Haala kanaan ibsina jechuudha. Real line irratti. Kanaafuu 0 irraa kallattii mirgaatti yeroo deemnu pozitiiva, 0 irraa kallattii bitaatti yeroo deemnutti negatiiva jechuudha. Garuu ammoo distaansii yeroo ibsinutti maal isin jedheera? Pozitiiv fayyadamnee ibsina jechuudha. From this it is possible to determine the distance of each point. Point kamiyyuu maal determine godhuu dandeenya? Possible distaansii determine godhuu dandeenya jechuudha. Representing a number located far away from the origin or the point representing 0. Origin irraa yookiin ammoo bakka ka'umsaa irraa jechuudha. Bakka ka'umsaa irraa kaanee isa kana maal jennaani?
point representing 0 0 kanarraa yeroo kaanu origin jedhamte jechuudha isiin tun bakka kanarraa ka'uudhaan kallattii lamaa itti yeroo deemnu haala saniin ibsuu dandeenya jechuudha. Let P in the Q be point on a number line with coordinates 4 in the -4. Fakkeenyaaf Q fi P sarara lakkoofsa irratti yeroo kan ibsinu taate 0 irraa Q'n garamitti argamti? Gara bitaatti -4 irratti argamti. P'n ammoo 0 irraa gara mirgaatti 4 irratti argamti jechuudha. How far the point P in the Q from the origin? Amma maal nu gaafatee jira? How far? How far the point P in the Q? Pointiin tuqaan P fi Q'n tun 0 irraa. Origin jechuun 0 isin jedheera. Kanaafuu 0 irraa haala hagam fagaatee argama. How far jechuun hagam fagaatee argama. Maal nu gaafata? Distaansii nu gaafataara jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kamiin ibsuu dandeenya? Isa jedhu kallattii yoo kan ilaallu taate absolute value fayyadamna jechuudha. Saniin ala immoo maal ilaaluu dandeenya? 0 irraa kaanee gara mirgaatti meeqa deemne? 4 deemne. 0 irraa kaanee gara bitaattis meeqa deemne? 4 deemne jechuudha. Maayinasii haa ta'u malee kanaafuu yeroo kana isaan lamaan iyyuu 4 fagaatan jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Haala kamiin akka fayyadamnu ni ibsa jechuudha. The distance of P in the Q from the origin is the same. The same tokkuma jechuudha on the real number. Real line kanarratti maali inni kunniin the same wal fakkaataadha jechuudha. Note if x is a point on a number line with coordinates a real number x, then the distance of x from the origin is called the absolute value of x and that is denoted by haala kanaan bakka buufnaa jechuudha. X in point wayii with coordinates a real number x, then the distance of x from the origin. X in kun origin irraa yookiin ammoo 0 irraa yeroo ibsinutti maal jedhama inni kun absolute value jennee ibsina jechuudha. Absolute value jennee ibsina. Absolute value keessa galchuu qabna jechuudha. Lakkoofsa jalqabaa kanneenis ibsuudhaaf. Absolute value of x jedhamee dubbifamaa jechuudha inni kun. Fakkeenyaaf isa kana haala kamiin ibsuu dandeenya? Lamaanuu absolute value keessa galchinaa jechuudha. Absolute value of -4 equal to blank. Absolute value of 4 equal to blank. Lamaanuu haala kanaan ibsinaa jechuudha. Amma asirraa maal hubachuu dandeenya? Absolute value'n fakkeenyaaf inni kun negatiiva. Negatiiva ture achi keessatti. Garuu immoo yeroo bahu maal ta'ee ba'a? Positive ta'ee ba'a jechuudha. Haala kamiin ibsuu dandeenya kana yoo barbaanne negatiivni akkuma jirutti ta'ee foormulaa qabanii ilaalla. Negatiiv 4 jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu negatiiv yeroo balleessutti maal ta'a? 4 ta'a jechuudha. Inni kun ammoo pozitiiv waan ta'eef kallattiimaan maal ta'ee ba'a? 4 ta'ee ba'a jechuudha. Negatiiva kan ta'ee bahuu danda'u lakkoofsa kamiyyuu negatiiva barbaadnu kan galchinu taate pozitiiva ta'ee ba'a yookiin ammoo 0 kan galchinu taate ammoo 0 ta'ee ba'a jechuudha. Kanaafuu haaluma salphaa ta'e maal hubachuu dandeenya? Absolute value keessaa lakkoofsi kamiyyuu every real number lakkoofsi kamiyyuu yeroo absolute value keessaa bahu wantoota lama qofa ta'ee bahuu danda'a. Tokkoffaan 0 ta'uu danda'a yookiin ammoo pozitiiva ta'uu danda'a jechuudha. Lamii kanaan alatti negatiiva ta'uu hin danda'u jechuudha. 0 kan ta'ee bahu kaminni 0 qofa. Kan ammoo pozitiiva ta'ee bahuu danda'u pozitiiva ta'ee baha. Negatiivnis pozitiiva ta'ee baha jechuudha. Saayinii isaa jijjiirachuudhaan maal ta'ee baha? Pozitiiva ta'ee baha jechuudha. Example 2. The point is represented by the number 2 in the -2 are located on the number line at an equal distance from the origin. Hence, absolute value of x equal to absolute value of -2 equal to 2 dha jechuudha. Lamaan kunniin 2 fi -2 kun sarara lakkoofsaa irratti yoo kan ibsaman taate sarara lakkoofsaa irratti yoo kan ibsaman taate isaan lamaanuu maal irraa kaana 0 irraa kaana jechuudha. Origin irraa 0 inni kaana as garan lamoo ta'e as -2 kan ta'u taate isa kaniin lamaanuu akkuma argaa jirtan inni kun gara mirgaatti maal deemee jira? Haga 2 deemee jira jechuudha. Garanatti ammoo hanga -2 deemee jira. Garuu ammoo haga deemame maa inni lamaanuu lama deemee jechuudha. Isa kana haala kamiin ibsina? Absolute value of 2
equal to absolute value of negative 2 equal to 2 jennee haala kanaan ibsina jechuudha. Kana jechuun absolute value of 2 meeqa ta'ee ba'a? 2 ta'ee ba'a. Absolute value of negative 2nis 2 ta'ee ba'a jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin wal fakkaataa ta'anii jechuudha. Kanneen kan example 3 irra jiru kanas maal goona? Isa kanas absolute value keessa yeroo galchinu 5 ta'a. Inni kun 7 ta'a. Inni kunis negative kan ture positive ta'uudhaan haala kanaan saayinii isaa jijjiirachuudhaan positive ta'ee ba'a jechuudha. Yookiin ammoo karaa biraatiin isa kana haala kamiin hojjenna? Absolute value of minus 5 equal to minus into minus 5 jennee haala kanaanis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Negative yeroo baduu meeqa ta'a? 5 ta'ee ba'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. In general, the definition of an absolute value is given as follow. Definition absolute value haala kamiin kennama? Haala kanaan jechuudha. Definition 2.4. The absolute value of a number x denoted by absolute value x is defined as follow. Haala kamiin ibsuna? Haala kanaan ibsuna jechuudha. Absolute value of x yeroo bahutti absolute value keessa yeroo bahutti x ta'ee baha. Yeroo kam x greater than or equal to 0 yeroo ta'utti x ta'ee baha jechuudha. Kana jechuun lakkoofsuma achi keessa san ta'ee baha jechuudha. Fakkeenyaaf amma maaltu achi keessa jira? X achi keessa jira. X ammoo greater than or equal to 0 nun jechaadha. Kana jechuun positive jechaadha jechuudha yookiin ammoo 0 ta'a. Absolute value of 2 akkuma jechaa ture yookiin ammoo absolute value of 0, absolute value of 10 yookaan kanneen ta'u taate maal ta'ee baha? Lakkoofsuma achi keessa san ta'ee baha jechuudha. Inni kun 2 ta'ee baha, inni kun 0 ta'ee baha, inni kun ammoo 10 ta'ee baha jechuudha. Yoo ammoo absolute value of x kun minus x ta'ee baha. Yeroo kam x less than 0 yeroo ta'utti. X less than 0 yeroo ta'utti maal ta'ee baha? Negative x ta'ee baha jechuudha. Less than 0 jechuun negative waan ta'eef fakkeenyaaf absolute value of negative 5 inni jedhu kun maal ta'ee baha? Negative 5 ta'ee baha jechuudha. Haala kamiin? Negative 5 inni jedhu jalqaba irratti negative inni jedhu amma foormulaa keessa waan jiruuf isa kanan fudhanna. San booda ammoo maal jedhee jira? Negative x jedhe. Negative x jedhe. Negatiiviin tun tan x bira jirtu. Garuu ammoo x achi keessaa kuniyyuu adda isaatti maal jennee jirra? Less than 0 jennee jirra jechuudha. Less than 0 yeroo jennu ammoo negative ta'uu isaa mul'isa. Kanaafuu negative x jennee haala kanaan baasna jechuudha. Negatiiviin jalqabaa isii tamiidha. Isii foormulaa irra jirtu tana kunuu isii tana. Garuu ammoo negatiiviin lammaffaan an fudhadhetummaa inni less than 0 waan naan jedheef x less than 0 dha waan jedheef x less than 0 jechuun ammoo maal jechuudha? Negative jechuudha. Saniif ammoo negative jedhee yeroo lama haala saniin barreeffamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu amma akkuma arginu inni kun negative 5 dha kan nuuf kenname. Kanaafuu foormulaa irratti negative x jenna waan ta'eef kanaafuu negatiiviin tun tan jirtu x ammoo mataa isiitti maalidha? Negative 5 dha. Kanaafuu inni kun yeroo waliin balleessinu negative yeroo balleessu positive gooti. Kanaafuu maal ta'a? 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu foormulaa kana gabaabumatti yoo kan ibsinu taate haala saniin ibsuu dandeenya jechuudha. Using the definition determine the absolute value of each of the following. Haaluma definitionii kanaatti yeroo ibsinu isa kana maal jennee ibsina? Absolute value of 3 maal ta'ee ba'a? 3 ta'ee ba'a. Absolute value of minus 2 ammoo equal to minus into minus 2 jennee haala kanaanis ibsuu dandeenya. Equal to maal ta'a inni kun? Negative balleessaa 2 ta'a jechuudha. Inni kunis akkasuma absolute value of minus 0.4 equal to maal ta'a inni kun? Minus into minus 0.4 ta'a jechuudha. Equal to negative yeroo badu 0.4 ta'a jechuudha. Kana jechuun oriijinii irraa 0 irraa yeroo kaanu garamitti argama? Gara bitaatti ta'uu mul'isa jechuudha. Inni kun negatiivni kun gara bitaatti sarara lakkoofsaa irratti gara bitaatti argama. Gara bitaatti 0 irraa maal fagaatee argama? 0.4 kan fagaatee argama. Isa jedhu mul'isaa jechuudha. Negatiivni kun maal nutti mul'isaa jira? Kallattii inni deeme mul'isuudhaaf malee lakkoofsichi inni deeme negatiiv ta'uu isaa mul'isaa hin jiru jechuudha.
Akkuma argitan haaluma kanaan hojjannee argachuu dandeenya. Note for any real number x, absolute value of x equal to absolute value of minus x. Real number kamiifiyyuu absolute value of x fi absolute value of minus x in wal qixa jechuudha. Maaliif lamaanuu yeroo bahan positive ta'anii waan bahaniif kanaafuu haala saniin wal qixa jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf absolute value of minus 2 fi absolute value of 2 maalidha wal qixa jechuudha. Lamaanuu maal ta'anii 2 ta'anii bahuu danda'anii jechuudha. For any real number x, absolute value of x is always non-negative. Real number kamiifiyyuu absolute value of x in yeroo kamiyyuu maal ta'a non-negative ta'a jechuudha. Kana jechuun akkuma hojjetaa jirrutti non-negative jechuun positive yookiin ammoo 0 jechuudha. Kanaafuu isaan sanniin ta'ee bahaa jechuudha yeroo kamiyyuu. We consider absolute value as a distance of point or representing a number from the origin or the distance between the location of the number and the origin. Maal jechuu dandeenya absolute value kana haala kamiin ibsuu dandeenya distance of point from the origin jennee ibsuu dandeenya yookiin ammoo the distance between the location of the number and the origin jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha distance of point distance yookiin ammoo fageenya originii irraa qabu originii irraa jiru meeqa akka ta'e ibsuudhaaf yookiin ammoo distance between the location of the number and the origin yookiin ammoo maal jennaani fageenya between the location argama lakkoofsaniitii fi origin isaa irraa jiru yookiin ammoo 0 irraa jiru jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti absolute value maal jennee ibsuu dandeenya distance jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Fageenya wanta wayii jennee ibsuu dandeenya jechuudha. However, it is always possible to consider the distance between any other two points on the real line. Akkasumas maal ta'uu danda'a it is possible to consider the distance between any other two points pointiiwwan lama 0 yookiin ammoo originii dhiisnes pointiiwwan lama jidduus ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun sarara lakkoofsa kan ta'u taate asitti tuwaa jennu asitti ammoo negative 3 kan jennu taate fageenyi isaa lamaan jidduu jiru kanas maal godhuu dandeenya ibsuu dandeenya jechuudha. Yeroo kamiyyuu 0 irraa qofa ka'uun dirqama miti jechuudha. Fakkeenya 3 fi -3 jidduu fageenya meeqatu jira jedhee nu gaafachuu danda'a. Kanaafuu isaan sanniinis haala saniin ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf find the distance between the points represented by the number 3 and 9. 3 fi 9 kanaan kan bakka bu'e kana ibsu yoo kan nuun jedhu taate. Fakkeenyaaf inni kun ammoo originii nuun jedhaan jiru. Kamiif kam jidduu 3 fi meeqa jidduu 9 jidduu meeqa akka jiru ibsi nuun jedhaa jechuudha. The distance between the points represented by the number 3 and 9 is given as haala kamiin ibsuu dandeenya 3 minus 9 yookiin ammoo absolute value of inni kun yeroo maal ta'a yeroo walirraa hir'isutti -6 ta'a jechuudha equal to 6 dha yookiin ammoo maal godhuu dandeenya 9 minus 3 equal to meeqa ta'a absolute value of 6 equal to 6 lamaanuu akkuma argitan bakka yoo wal jijjiirru matakka hin rakkisu jechuudha. Bakki isaa yoo wal jijjiirru taate fageenyi isaan jidduu jiru ibsamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 3 minus 9 yeroo jennu absolute value keessatti -6 dha. Yeroo bu'u ammoo 6 ta'e ba'a. 9 minus 3 yoo kan jennu taate ammas wal jala jijjiirree maal ta'a absolute value of 6 dha. Yeroo bu'u ammoo 6 ta'e ba'a jechuudha. Kanaafuu karaa barbaadneen ibsachuu dandeenya. Kanarraa maal hubachuu dandeenya? Fakkeenyaaf yeroo baay'ee gaafiin akkanaa tun ni gaafatamte jechuudha. True false irratti haaluma amma jiru kanaan fidee absolute value of x minus y equal to absolute value of y minus x jedhee ibsaa jechuudha. Isa kana haala kamiin hubachuu dandeenya? Kanneen lamaan ilaaluudhaan akka inni wal qixa ta'e ilaaluu dandeenya jechuudha. Bakki isaa yoo wal jijjiiru taate fakkeenyaaf 3 minus 9 jennee meeqa ta'e 6 ta'e 9 minus 3 jennee ammas deebinee meeqa ta'e 6 ta'e jechuudha. Kanaafuu inni kun
yeroo akkasitti nuuf kenname maal jennaani tiruu jennee deebisuu qabna jechuudha. Isa kana hubachuu qabna jechuudha asirraa. Example 6 irrattis haaluma saniin isaan kanneen jidduu garaagarummaa jiru ibsee jiraachuudha. Maal jedhee ibsee tuutuu jedhee ibsee jechuudha. Bakki isaa yoo wal jijjiiruu haa ta'u maal jijjiirama hin fidu jechuudha. Evaluate each of the following. Amma maal godheedha? Isa kana evaluate godheedha. Isa kana haala kamiin evaluate godhuu dandeenya? Lakkoofsuma as keessaa kan hojjechuudha jechuudha. Karaa gabaabaa ta'een lakkoofsa as keessaa kana hojjechuudha. Fakkeenyaaf inni kun yeroo walirraa dhiisu maal ta'a? 2 minus 5 absolute value of keessa jira waan ta'eef minus 3 ta'a jechuudha. Yeroo ba'ummoo maal ta'ee ba'a? 3 ta'ee ba'a. Isa kanas akkuma jirutti maal goona? Absolute value keessatti walitti edaanaa jechuudha. Maaliif minus 3 minus 4 yeroo jennu walumatti dabala waan ta'eef minus 7 ta'a. Equal to yeroo ba'u maal ta'a? 7 ta'ee ba'a jechuudha. Inni kun ammoo meeqa ta'a? 8 hir'isu 3 5 ta'a. Yeroo ba'u ammoo 5 ta'ee ba'a jechuudha. Isa kanas maal goona? Negatiiv fi negatiiv poozitiiv wal gooti. Kanaafuu lama eda'uu 5 meeqa ta'a? 7 ta'a. Yeroo ba'u ammoo maal ta'ee ba'a? 7 ta'ee ba'a jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen haala kanneeniin maal godhuu dandeenya? Ibsuu dandeenya jechuudha. Next, we will discuss equations that involve absolute value and their solution. Itti aansine ammoo maal ilaalla? Equationii absolute value of keessaa qabuu fi akkasumas solutionii isaanii maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Previously, we saw absolute value of 3 equal to absolute value of minus 3 equal to 3 akka ta'e ilaallee jirra jechuudha. Kana jechuun lamaan isaatu walqixa akka ta'e ilaallee jirra. So, for the equation absolute value of x equal to 3, it is apparent that x equal to 3 or x equal to minus 3. Fakkeenyaaf haala kana yeroo nuuf kenname absolute value of x equal to 3 yeroo jedhee kan nuuf kennamu taate bakka x isa lakkoofsi nuuf galee yeroo absolute value keessaa bahu 3 ta'u kabiif kabiidha gabaabumatti. Kanaafuu 3 yeroo galchine yeroo bahu maal ta'a? Absolute value of 3 yeroo bahu maal ta'a? 3 ta'ee ba'a. Absolute value of minus 3nis yeroo bahu maal ta'ee ba'a? 3 ta'ee ba'a jechuudha. Kanaafuu absolute value kun meeqa qabaataa jira? Lakkoofsa 2 qabaataa jira jechuudha. Solutionii 2 qabaatuudhaaf deemaa jira jechuudha. Note: for any non-negative number a kun lakkoofsa asitti absolute value keessaa ba'e kun yoo maal hin ta'initti yoo negative hin ta'initti absolute value of x in maal qabaata? Means x equal to a yookiin ammoo x equal to minus a ta'a jechuudha. Kana jechuun bakka x san kan galu absolute value keessatti kan galu absolute value of a ta'uu danda'a yookiin ammoo absolute value of minus a ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo maal ta'etti yeroo a kun lakkoofsa bakka a kanaa gale kun positive yeroo ta'etti. Fakkeenyaaf isa kana yeroo hojjennutti akkuma reef jennetti karaa gabaabaa ta'een absolute value of y equal to 2 isoo nuun jedhee bakka y kana kan nuuf galu maal ta'a? Y'in yookiin 2 ta'a yookiin ammoo y'in ammoo maal ta'a? Minus 2 ta'a jechuudha. Maaliif bakka y kana 2 yeroo galchinu 2 ta'ee ba'a. Minus 2 yeroo galchinu ammoo 2 ta'ee ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana jedhee absolute value of x equal to minus 2 yeroo jedhe yeroo kana hiikan qabaatu jechuudha. Maaliif absolute value keessaa lakkoofsi bahee negative lama nuuf kennu waan hin jiraanneef kanaafuu yeroo kana maal jennaani hiikan qabaatu jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf absolute value of x equal to 0 yeroo jedhu maal ta'a? X in 0 yoo ta'e qofa jechuudha. Kana kan nuuf kennuu danda'u. Kanaafuu solutioniin keenya maal ta'a? 0 ta'a jechuudha yeroo kana. Isumarraa ka'uudhaan isa kana yeroo kana hojjennu taate ammoo amma maal ilaallaa? Sadiin kun positive waan ta'eef kanaafuu isa kana karaa lamaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaa lakkoofsa absolute value keessaa kan akkuma jiru fudhachuudhaan x minus 2 equal to plus or minus 3 jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Kana jechuun yeroo tokko 3 goona yeroo tokko ammoo minus 3 goonee hojjenna jechuudha. Kana jechuun x minus 2 equal to positive yeroo hojjennu and x
minus 2 equal to minus 3. jalqaba irratti maal isin jedheera yeroo ba'u positive ta'a isin jedheera kanaafu amma maaliif minus 3 ta'e kan jenne maaliif absolute value keessa baafnee jirra absolute value keessa waan baafnee jirruuf sababa saniif minus 2 jennee jechuudha bakka x kan galuu danda'u minus 3 ta'uu danda'a isa jedhudha inni malee maal hin jenne absolute value of x minus 2 minus 3 iso jenne hin ta'u jechuudha yoo ammoo x minus 2 equal to minus 3 yoo jenne deebii argachuu dandeenya jechuudha kanaafuu isa kana maal goona x equal to 3 minus 2 yeroo tartu maal taati plus 2 taati jechuudha x equal to 5 and isa kanas yeroo hojjennu maal ta'a x equal to minus 3 minus 2 yeroo tartu plus 2 taati kanaafuu x equal to maal ta'a minus 1 ta'a jechuudha isa kana mirkaneessuu dandeenya fakkeenyaaf absolute value kana keessatti maal jennee jirra x 5 ta'uu danda'a yookiin ammoo minus 1 ta'uu danda'a jennee jirra jechuudha kanaafuu nuuf kennamoo hin kennu isa jedhu haa mirkaneessinu bakka x kana 5 yoo galchinu meeqa ta'a 5 hir'isuu 2ti 5 hir'isuu 2 meeqa ta'a 3 ta'a jechuudha kanaafuu absolute value of 3 maal ta'ee ba'a 3 ta'ee ba'a jechuudha yeroo minus 1 galchinu minus 1 minus 2 absolute value keessatti isa kana yeroo walitti dabalu maal ta'a absolute value of minus 3 ta'a jechuudha kanaafuu yeroo minus 3 yeroo bahu maal ta'ee ba'a 3 ta'ee ba'a jechuudha kanaafuu lakkoofsa lamaanuu maal nuuf godheera nuuf dhugoomsee jira jechuudha kanaafuu deebiin keenya sirriidha jechuudha B irras isa jiru haala kamiin hojjenna haaluma kana hojjenna jechuudha inni kunis jalqaba maal mirkaneessuu qabne sun hojjetiin duratti absolute value of jedhee lakkoofsa erga nuuf kennee booda equal to jedhee maal kenne isa jedhu ilaaluu qabna jechuudha inni kun equal to jedhee maal nuun jedhe 5 nuun jedhe kanaafuu positive ta'ee jira yoo negative ta'e wanti hojjennu hin jiru jechuudha no solution jechuu ni qabna negative 5 soo jedhee fakkeenyaaf absolute value of x plus 4 equal to negative 5 soo nuun jedhe absolute value keessa lakkoofsa ba'ee negative nuuf kennu waan hin jiraanneef kanaafuu no solution jennaan jechuudha sumaan hojjetin kanaafuu inni kun ammoo maal nuun jedheera 5 waan nuun jedheeruuf maal jennaani hojjetuu dandeenya jechuudha karaa lamaan saniin hojjenna kanaafuu x plus 4 equal to 5 or x plus 4 equal to minus 5 jennee haala kanaan hojjenna jechuudha inni kun 4 yeroo achi dabarsinu maal ta'a 5 minus 4 ta'a 5 minus 4 ammoo 1 ta'a jechuudha yookiin ammoo x plus 4 equal to minus 5 dha inni kun yeroo achi taru minus 4 ta'a minus 5 minus 4 maal ta'a minus 9 ta'a jechuudha kanaafuu isaan kanneen lamaanuu bakka x yoo kan galchinu taate 5 argannaa jechuudha deebisne isaan check godhuu dandeettanii example 9 irrattis haaluma kanaan nuuf kennameera mee isa kanneen keessaa haala kamiin hojjennee argachuu dandeenya isa jedhu yoo kan ilaalu taate isa kanas haaluma areef hojjenneen hojjennaa jechuudha maal goona 2x minus 3 equal to 5 jennaan yeroo tokko or 2x minus 3 equal to maal jennaan minus 5 jennaa jechuudha kanaafuu karaa lamaan kanneeniin hojjennaa jechuudha yeroo kamiyyuu yeroo hojjennutti haala kanaan bakka lamatti qoodannee hojjechuu qabna 2x equal to 5 minus 3 yeroo tartu maal taati plus 3 taati jechuudha plus 3 dha 2x equal to 5 plus 3 meeqa ta'a 8 ta'a over 2 jennaan jechuudha 2 dhaan baddii kanaafuu x maal ta'a 8 lama yeroo irru 4 ta'a jechuudha yookiin ammoo 2x equal to minus 5 minus 3 yeroo tartu plus 3 taati garanatti negative 1 taateef 2x equal to isa kana yeroo walitti dabalu maal ta'a minus 2 ta'a jechuudha over 2 enneen haala kanaan 2 dha yeroo baddu x maal ta'a minus 2 lama yeroo hirru minus 1 ta'a jechuudha kanaafuu deebiin keenya lamaan maal ta'a 4 fi minus 1 ta'a jechuudha haaluma kanaan x 4 nuuf ta'eera yookiin ammoo x minus 1 nuuf ta'ee jira jechuudha example 10 keessatti ammoo
determine the value of the variable x in each of the following absolute value. Isa kana keessatti x kana value isaa determine godhudha. Kanaafuu jalqaba irratti inni kun maal ta'uu danda'a? Plus or minus 4 ta'uu danda'a. Kana jechuun x equal to 4 ta'uu danda'a yookiin ammoo x equal to minus 4 ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna lamaanuu ta'uu danda'a jechuudha. B irratti ammoo maal goona? Isa kana hojjechuudhaan arganna. X minus 1 equal to 5 or x minus 1 equal to minus 5. X equal to 5 minus 1 yeroo ichi tartu saayinii isaa yeroo jiraatu maal taati? Plus 1 taati. X equal to 6 ta'a jechuudha. Yookiin ammoo x equal to minus 5. Inni kun ammoo yeroo ichi taru ammas maal ta'a? Plus 1 ta'a. Inni kun isiniif gala jedheeti namoonni hin beekne kan jiraatan taate maaliif plus 1 godhaa jira yeroo ichi dabarsu asitti negative 1 waan taateef mallattoo walqixaatiin ala yeroo achi yeroo tartu gara 5 kanaatti yeroo tartu saayinii isaa kan asiin as jiru kana jijjiiratuudhaan saayinii biraa qabaatti jechuudha. Kana jechuun asitti negative minus 4 minus 1 dha waan ta'eef yeroo achi taru ammoo faallaan negative maayin positive waan ta'eef kanaafuu plus 1 ta'a jechuudha. Isa kana haala saniin hawwattanii fi x equal to yeroo walirraa hir'isnu maal ta'a? Inni kun minus 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya lamaan maaliif maal ta'e? 6 fi minus 4 ta'a jechuudha. 6 in the minus 4 akkuma argitan. Okay, D irratti ammoo D irratti mee seeraan xiinxala ilaalamaa hubataa jirtan D irratti osoo hin hojjetin deebii isaa tilmaamuu danda'uu qabdin jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a? No solution ta'a jechuudha. Maaliifi minus 5 waan ta'eef inis akkasuma minus 3 jedhe. Kanaafuu lamaan isaatu maal ta'a? No solution ta'a jechuudha. No solution maaliifi absolute value keessaa lakkoofsi bahee negatiivii nuuf kennu waan hin jiraanneef. Absolute value keessaa lakkoofsi kamiyyuu yeroo bahutti maaliif maal ta'a jennee yookiin 0 yookiin ammoo positive ta'a jennee jirra jechuudha. Kanaafuu isaan lamaan kanneen haala kanaan yeroo ilaalutti maal ta'ee jira? Negative ta'ee jira. Kanaafuu isaan lamaanuu no solution ta'anii jechuudha. Yeroo baay'ee qormaata irratti haala kamiin isiniif dhufuu danda'a? Keessattuu true false irratti jechuudha. Every real number absolute value of any real number is positive jedhee isiniif dhufaa jechuudha yeroo tokko tokko. Yeroo kana deebiin isaa maal ta'a jettanii yaaddanii? Deebiin isaa maal ta'a? False ta'a jechuudha. Maaliifi every real number yeroo jedhu maalillee hammatee jira? 0 illee hammatee jira. Lakkoofsi real numberii kamiyyuu absolute value keessa yeroo bahutti positive ta'a yeroo jedhu false ta'a jechuudha. Maaliifi 0 fakkeenyaaf absolute value of 0 maal ta'a? 0 ta'a malee positive hin ta'u. 0 negatives positives miti jennee jirra. Kanaafuu absolute value of any real number is positive yoo jedhe false ta'a. Garuu ammoo absolute value of any real number is non-negative yeroo jedhu true ta'a jechuudha. Non-negative jechuun positivaa fi 0 illee of keessatti waan hammatuuf non-negative yeroo jennu lamaanuu hammatee jira waan ta'eef kanaafuu yeroo kana true ta'a jechuudha. Non-negative yeroo jedhu. Garuu ammoo absolute value of any real number is negative yoo jedhe ammas false ta'a. Maaliifi negative ta'ee kan bahu waan hin jiraanneef. Yookiin ammoo karaa biraatiin ammoo maal jechuu dandeenya? Absolute value of any real number is positive in the 0 yoo jedhe maal ta'a? True ta'a jechuudha. Kanaafuu haala saniin isaan hubachuu qabdan jechuudha. Kanaafuu isaan lamaan maal jennee ibsuu dandeenya? D fi E. Since absolute value of x is always non-negative jechuun positive fi 0 isin jedhee jira. Absolute value of x equal to minus 5 has no solution. Absolute value of x in yeroo kamiyyuu non-negative waan ta'eef absolute value of x equal to minus 5 inni jedhu negative waan ta'eef kanaafuu no solution ta'a jechuudha.
inni kunis akkasuma no solution ta'a jechuudha. Note for any real number a, absolute value of x equal to absolute value of a means x equal to a or x equal to minus a. haala kanaanis yoo kan nuuf kennamu taate kallattii lamaanuu absolute value godhee kan nuuf kennu taate maal ta'a? inni kun x'n kun yookiin a ta'a yookiin ammoo minus a ta'a jechuudha. A'n kun maal bakka bu'aa jira? lakkoofsa nuuf kenname sani, lakkoofsa kallattii mirgaatiin yookiin ammoo mallattoo walqixaa irraa gara mirgaatiin kenname sani malee n mataa isaatti gatii hin qabu jechuudha. Lakkoofsa bakka bu'uudhaaf nuuf kenname. Fakkeenyaaf isa kan a irratti yoo kan ilaallu taate absolute value of x minus 1 inni jedhu maal bakka bu'aa ramma x bakka bu'aa jechuudha. equal to inni jedhu kun jira absolute value of 2x plus 1 inni jedhu ammoo maal bakka bu'aa absolute value of a kana bakka bu'aa jira jechuudha. Foormulaadhaan yoo wal bira qabne kan ilaallu taate. Kanaafuu maal jennaani isa kana haala kamiin hojjechuu dandeenya? Gargar baasuu dandeenya jechuudha. Isa kanas gargar baasnee yeroo hojjennu absolute value of x minus 1 isa jedhu kana x minus 1 equal to yeroo tokko maal jennee jirra? a jenne. A jechuun ammoo positive. Kanaafuu akkuma jirutti fudhannaa jechuudha isa kana. 2x plus 1 mallattoo isaa tokkochi osoo hin jijjiirin haaluma jiruun yeroo tokko mallattoo isaa guutuu wajjin fudhannaa jechuudha. So 2x minus 1 jedhees maal goona? 2x minus 1 jennee fudhannaa jechuudha. Yeroo tokko ammoo maal goona? x minus 1 equal to minus jennee haala kanaan hammattuu keessa galfatu qabnaa jechuudha. Yeroo dijiitii lama yookiin isaa ol yeroo ta'etti. Yeroo dijiitii tokko qofa ta'e fakkeenyaaf absolute value of x minus 1 equal to 2x sun jedhe maal goona? yeroo tokko absolute value of x minus 1 equal to 2x jenna. Yeroo tokko ammoo x minus 1 equal to minus 2x jennee haala kanaan hojjennaa jechuudha. Negative hammattuu keessa yookiin biraaketti keessa osoo hin galchin. Garuu ammoo dijiitii lamaa fi isaa ol yeroo ta'e haala kanaan 2x inni jedhu dijiitii tokko plus 1 inni jedhus plus tokko jechuudha. 1 fi 2x itti adda qoonnee haala sanii ilaaluu dandeenya. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeti? Negatiivni tun 2x dhaafis hin dhaabatti 1 dhaafis hin dhaabatti isa jedhu mul'isuudhaaf jechuudha. Kanaafuu maal jennaani? 2x plus 1 jennee haala kanaan ibsuu qabna jechuudha. San booda lamaanuu garagaraatti yeroo hojjennutti x minus 1 equal to 2x plus 1 isa jedhu kana maal goona? kan jijjiiramaa of keessaa qabu gara jijjiiramaa fidannaa, lakkoofsa immoo gara lakkoofsaa fidannaa jechuudha. Kana jechuun x'n barreeffannaa amma maalitti finna gara cha'anuun 2x tu jira. 2x ammoo x1 of keessaa qabuuf lamaanuu jijjiiramaa of keessaa qaban jechuudha. Kanaafuu 2x kana yeroo achi as dabarsinu positive waan tureef yeroo achi as dabarsinu ammoo maal ta'a? Negative 2x ta'a jechuudha. Equal to 1 ammoo plus 1 jedhu akkuma jirutti 1 barreeffannaa. Isa as jiru kan ammoo negative 1 kun yeroo achi darbu maal ta'a? Plus 1 ta'a jechuudha. San booda x minus 2x inni jedhu asii 1 jira. Haala kanaan 1 bira barreeffatu dandeenya jechuudha yoo barbaanne. Kanaafuu 1 minus 2 maal ta'a? Minus 1 ta'a jechuudha. Minus x jechuu dandeenya. Equal to 1 plus 1 ammoo 2 dha over minus 1 jechuu dandeenya yookiin maaliif uumaa jijjiiramoo hin finneef over minus 1 yookiin ammoo maal goona? Minus x equal to 2 isa jedhu kana kallattii lamaanuu maayinasiin baay'isnaa jechuudha. Maaliif kan nuti barbaadaa jirru x dha malee maayinasi x miti. Kanaafuu maayinasii kana biraa balleessuu qabna jechuudha. Yoo lakkoofsi jiraate lakkoofsa jiru saniif hirraa fakkeenyaaf minus 2x isa jedhamu maal goona? Over minus 2 over minus 2 jennaan jechuudha kallattii lamaanuu. Garuu ammoo maayinasiin qofti waan jiruuf over minus 1 jechuu dandeenya. Maaliif 2 1dha yeroo hirru maal ta'a? Jijjiirama fidu. Kanaafuu 2 hiruu negative 1 negative 2 ta'a jechuudha. Yookiin ammoo kallattii kanaanis deemuu dandeenya. Negatiivni kun negatiif kan yeroo balleessu x toofaa x equal to negatiivni asiitun ammoo 2 tan yeroo baay'essu maal taati? Negative 2 taate jechuudha. Karaa kanaanis argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isa tokko argannee jirra. Gara lammaffaatti yeroo deemnu ammoo inni lammaffaa ammoo ammas maal goona?
akkasumatti gara tokko fidachuudhaan duratti garuu ammoo negatiif asii tana maal godhuu qabna keessa baay'isuu qabna jechuudha lamaaniif waan dhaabatuuf. Kanaafuu x minus 1 akkuma jirutti barreeffannaa x minus 1 equal to negatiif baay'isuu 2x maal ta'a negatiif 2x ta'a. Ammas negatiif baay'isuu pozitiifa maal ta'a negatiif kanaafuu waan jirtu negatiif waan ta'a jechuudha. Maaliif isa kana fayyadame negatiif yookiin hammattuu kan isa fayyadamu kan taate maal ta'a x minus 1 equal to maal ta'a silaa negatiif 2x bira kaadha waan ta'eef plus 1 ta'a ture. Garuu ammoo haala kanaan hammattuu yeroo fayyadamu lamaaniifuu dhaabatu isaa mul'isa jechuudha. Lamaaniifuu dhaabatu isaa mul'isa waan ta'eef silaa minus 1 ittiin jijjiiramu ture jechuudha. Isoo haaluma jiru kanaan hojjedhe. Garuu ammoo dirqama biraakettii fayyadamuu ta'a jechuudha. Yeroo dirqama keenya maal godhuu qabna biraakettii fayyadamuu qabna. Kanaafuu maal goona kan jijjiirama of biraa qabu lamaan gara tokko fidannaa x'n as jirti. Inni kun yeroo itti asaru plus 2x ta'a jechuudha. Maaliif negatiif waan ta'eef equal to negatiif 1 achumatti hambisnaa negatiif 1 dha. Tan ammoo yeroo achi dabarsinu plus 1 taati. San booda isa kana yeroo wal edaanu maal ta'a 3x equal to isa kanas yeroo walitti edaanu maal ta'a 0 ta'a jechuudha. Over 3 over 3. 3 dha yeroo baddu x maal ta'a 0 hiruu 3 maal ta'a 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu x yookiin 0 dha yookiin ammoo minus 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala saniin isa sanii itti galfannee mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Haaluma argitaniin maal ta'ee jira x equal to 2 yookiin ammoo x equal to 0 jedhee haala saniin argatee jira jechuudha. B irrattis haaluma saniin hojjannaa. Akkuma argitan innis maal fayyadamee jira hammattuu fayyadamee jira jechuudha. Kanaafuu maal goona amma yeroo tokko haala kanaan baafannaa yeroo tokko immoo haala kanaan baafannaa jechuudha. Amma maal goona jijjiirama gara jijjiirama finnaa 3x as jira 2 minus taatee dhufti maaliif positive waan taateef 2x tun yeroo asartu negative 2x taati negative 1 achumatti hambifannee san booda 2 kana yeroo itti dabarsinu negative 2 ta'a san booda maal goona isa kana yeroo walirraa hir'isuun x ta'a inni kun yeroo wal idaanu ammoo minus 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya inni tokko isa kan ta'a. Lammaffaa irratti ammoo maal goona jalqaba isa kana keessa baay'isa. Kana keessa baay'isuu qabna. Isseeppii guutuu mul'isu kitaabni keessa gaggatee mul'isa isseeppii. Kanaafuu isseeppiin takka kan asii hafte maal taati 3x plus 2 equal to negative kana keessa baay'isuu qabna negative 2x. Amma maal ta'a amma asitti negative tun amma deebitee ammoo negative tan yeroo baay'isu positive taate jechuudha. Plus 1 isa jedhu isseeppiin kun keessa hafee jira jechuudha. Kitaabni yeroo baay'ee haala kanaan isseeppii keessa gaggatuudhaan mul'isa waan ta'eef isin haala saniin karama beektaniin karama isinii gale kanaan deemuu qabdan jechuudha. Kanaafuu san booda maal godhaa 3x asiin jirti tana yeroo itti as deebisu maal ta'a pilaasii taatee haala kanaan 3x plus 2x taatee jechuudha. Amma immoo waaniin achi jirti waan ta'eef waan achumatti hambisuudhaan 2 tana yeroo itti achi dabarsinu negatiif 2 taatee itti achi dhufte jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo wal idaanu maal ta'a 5x ta'a. Inni kun ammoo yeroo walirraa hir'isu minus 1 ta'a over 5 jennaan jechuudha. Kanaafuu x maal ta'a minus 1 over 5 ta'a jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. X yookiin minus 3 yookiin ammoo minus 1 over 5 ta'a jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Okay, example lammaffaa irratti ammoo amma asittis maal goona haaluma qara hojjetaa jirruun jalqaba hojjetaa jirru yeroo hojjennutti maal goona x minus 1 equal to yeroo tokko akkuma jirutti ibsan maal goona fudhannaa jechuudha x plus 1 or x minus 1 equal to minus into x plus 1 jennee haala kanaan barreeffannaa jechuudha. San booda maal goona x as injirti asis injirti kanaafuu x taasii tana fudhannee taasii tun ammoo yeroo achi tartu minus x taatee achi tarte jechuudha. Asitti waan hin hafaa minus 1 yeroo achi tartu ammoo plus 1 taatee achi tarte. Kanaafuu x minus x 0 ta'a. X irraa x yeroo hir'isu 0 ta'a. Kanaafuu 1 plus 1 2 ta'a. Asitti maal argaa jirtanii 0 wal qixa 2 ta'e jedha. Inni kun dhugaadha moo soba? 0
walqixa lamaati jedha. Kanaafuu maal ta'a soba ta'a jechuudha impossible inni kun. Kanaafuu inni kun deebii ta'uu hin danda'u. Inni lammaffaan hin ta'amu hin ta'u isa jedhu haa ilaallu. X minus 1 equal to isa kana yeroo keessa baay'isnu minus x minus 1. San booda immoo x yeroo keessattuu maal taati plus x taati plus x equal to minus 1 yeroo ichi tartu ammoo inni maal taati plus 1 taatee ichi tartee jechuudha. San booda x plus x 2x dha equal to inni kun ammoo yeroo wal idaamu 0 ta'a. Kanaafuu lama yeroo hir'uu x meeqa ta'a 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun ammoo deebii ni ta'a jechuudha. X 0 inni jedhu deebiin ta'a. Kanaafuu inni kun deebiin ta'u inni kun deebiin ta'a jechuudha. Inni kun deebiidha. Kanaafuu lamaan keessaa deebii tokko qofa argannee jirra jechuudha. Inni kun maaliif hin taane 0 walqixa lamaati jedha jira. 0 walqixa lamaati inni jedhu ammoo hima sirrii miti foolsiidha waan ta'eef kanaafuu isa kana deebiin ta'u jennaan jechuudha. Garuu ammoo isa haala kanaan 0 walqixa ta'a 0 osoo jedhee nuuf dhufe. 0 walqixa 0 jechuun inni kun dhugaadha waan ta'eef yeroo kana deebiin isaa infinite ta'a jechuudha. Infinite hin xumuramuu lakkoofneyyuu fixuu hin dandeenyu yeroo kanatti. Isoo akkana haala kanaan kan nuuf dhuftaate yookiin ammoo 2 equal to 2 isoo jenne. Haala kanaan infinite ta'a ture. Garuu ammoo 0 equal to 2 yeroo jedhamu false ta'a jechuudha. B irrattis haalumsaniin yeroo hojjennutti maal ta'a? 2x plus 2 equal to 2x minus 1 akkuma jirutti fudhanne yeroo tokko yeroo lammaffaa ammoo maal goona hammattuu keessa galchuudhaan maayinasii alaan kennee keessa baay'isna jechuudha. San booda isa kana 2x into yeroo dhuftu maal taati 2x minus 2x equal to minus 1 itti ammoo 2 yeroo ichi tartu maal taati maayinasii taate jechuudha. Kanaafuu 0 equal to minus 3 jedhamas inni kunis soba ta'ee jira. Kanaafuu deebiin ta'u. Gara inni itti aanu ammoo jalqaba isa kana erga keessa baay'isne booda meeqa nuuf dhufa over 4 yeroo jennuunitti x minus 1 over 4 ta'e jechuudha. Kanaafuu inni kun ammoo deebii hin ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin nuti qabnu isa kana qofa. Asitti maal jedhaa 0 equal to minus 3 is not possible hin danda'amu jechuudha. Inni kun sirrii miti jechuu barbaadetti not possible. Kanaafuu therefore x equal to minus 1 over 4 inni jedhu deebii nuuf ta'a jechuudha. Properties of absolute value. Absolute value kun propertiiwwan garagaraa qaba. Kanaafuu hanga 6 isa kana yoo kan ilaalu taate jalqaba irratti for any real number. Real number kamiifiyyuu negatiivaafis positiivaafis 0 dhaafis. X in the y. X in the y. X inis any real number yoo ta'e y inis any real number yoo kan ta'u taate absolute value of x is less than or equal to absolute value of x jedha. Inni kun sirriidha moo sirrii miti isa jedhu exampleidhaan haa ilaallu. Inni kun jalqaba property isaa ta'uu hubachuu qabdanii jechuudha. Property isaa inni jalqaba isa kana. Yeroon inni walqixa ta'u yookiin ammoo yeroon inni less than ta'u hin jiraata jechuudha. Kanaafuu isan haala kamiin akkamitti akka ta'e haa ilaallu. Fakkeenyaaf x maal haa jennu? X yeroo tokko 2 haa jennu yeroo tokko ammoo minus 2 haa jennu. Lamaan kana fudhannee haa ilaallu. Bakka x jechuudha isaan kunniin. Kanaafuu bakka x kana 2 yeroo galchinu 2 dha maal ta'a amma absolute value of 2 ammoo maal ta'a 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu yeroo kana amma walqixa isa jedhu kana akkuma argitan less than or equal to jedha jechuudha. Less than yookiin ammoo less than ta'uu danda'a yookiin ammoo walqixa ta'uu danda'a. Isa jedhu keessa maal nuuf guutee jira? Walqixa isa jedhu nuuf guutee jira. Inni kun x haa jennuuni 2 x dha ergenne less than or equal to jedhee less than or equal to isa jedhu nuuf guutee jira jechuudha. Maaliif equal isa jedhu kana waan nuuf guuteef 2 equal to absolute value of 2 isa jedhu nuuf guutee jira jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo negatiiva lama yeroo galchinutti ammoo negative 2 yeroo galchinu ammoo absolute value of negative 2 meeqa ta'a 2 ta'a. Kanaafuu amma maal ilaaluu dandeenya? Negative 2 tun negative 2 absolute value of 2 meeqa jenne 2 ta'a. Kanaafuu maal ta'a? Less than 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu
mallattoowwan lamaan keessaa tam nuuf guutee jira isii gar olii tana leezzaan isii jettu tana nuuf guutee jira jechuudha. Kanaafuu karaa lamaanuu haala kanaan egzaampilii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo absolute value of xy equal to absolute value of x isa kana gargar baasne absolute value of x times absolute value of y. Isa kana lakkoofsa barbaaddan yoo fudhattanii kan ilaaltan taate fakkeenyaaf x meeqaa jennuun sadii jennuuni sadii yoo kan jennuun taate y meeqaa jennuun negatiif 4 jennuun mee. Isa kana yeroo kan ilaallu taate ammoo maal jedhe baay'isuudha waan ta'eef absolute value of xy jechuun maal x meeqa jenne sadii y ammoo -4 kanaafuu 3 times -4 meeqa ta'a 3 times -4 equal to jedhe. Amma immoo gargar yeroo baasnu ammoo absolute value of x nuun jedhe x ammoo meeqa sadii kanaafuu absolute value of 3 times absolute value of y ammoo -4 dha waan ta'eef isaan kunni walqixaa jedha. Walqixa jedhamee walqixa moo walqixa miti isa jedhu immoo haa ilaallu. Sadii baay'isuu -4 maal ta'a absolute value keessatti -12 ta'a jechuudha. Equal to jedhee absolute value of 3 meeqa ta'a 3 dha times absolute value of 4 ammoo 4 dha. Absolute value of 12 ammoo meeqa ta'a yeroo bahu 12 ta'ee ba'a jechuudha. 12 walqixa ta'a. Sadii baay'isuu 4 ammoo 12 waan ta'eef kanaafuu 12 walqixa 12ti kanaafuu sirriidha. Maal ta'ee jira propertiin kun sirrii ta'uu isaa haala kanaan mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa barbaadne fudhannee mirkaneessuu dandeenya. Sadaffaanis haalumsaniin egzaampilii fudhannee ilaaluu dandeenya. Kanaafuu inni kun yeroo kamiyyuu negatiiv fakkeenyaaf tuun absolute raadikaala kana balleessitii maalii fi raadikaalli maalii walqixa raadikaala jechuun fakkeenyaaf inni kun x square tan yoo kan fudhamu taate raadikaal ammoo 1/2 dha walqixa 1/2 dha walqixa. Kanaafuu tuun 2 yeroo balleessutti x maal ta'uu qaba absolute value of x keessa galuu qaba. Maaliif absolute value of x keessa galchine yoo kan jennu taate bakka x kana lakkoofsi galuu danda'u negatiiva ta'uu danda'a yookiin ammoo poozitiiva ta'uu danda'a waan ta'eef absolute value of x keessa galchina jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf lakkoofsuma yoo asitti kan fudhannu taate lama yoo kan fudhannu taate fakkeenyaaf bakka x kana lama yoo kan fudhannu taate lama ta'ee ba'a negatiiv 2 yoo kan fudhannu taates maal ta'ee ba'a lamuma ta'ee ba'a sababa saniif absolute value fudhannaa jechuudha. Afuraffaa irratti ammoo x plus y less than or equal to absolute value of x plus absolute value of y. This is called triangle inequality jennee waamna jechuudha. Inni kun ammoo wantoota lama of jalaa qaba. Possibility lama qaba. Tokkoffaa irratti if x and y are both non-positive or both non-negative. X-nis y-nis yeroo tokko lamaanuu maalidha? Non-positive jechuun maali? 0 fi negative jechuudha. Non-positive inni jennuun kun or both non-negative. Both non-negative inni jennuun ammoo 0 fi positive jechuudha. Yoo kan akkas ta'an taate lamaanuu wal fakkaataa kan ta'an taate x-nis yeroo tokko positive y-nillee positive. X yoo negative ta'e y-nillee negative yoo kan ta'u taate isaan kunniin foormulaa kana nu guutan jechuudha. Yeroo kana maal jennaan equal isa jedhu nuuf guutan jechuudha. Equal isa jennuun asitti maal jennee jirra equal mallattoo lama kaannee jirra jechuudha. Yeroo tokko leezzaanidha yeroo tokko ammoo equal isa jedhu kaannee jirra. Kanaafuu A irratti yoo akkas ta'e maal nuuf guuta equal isa jedhu nuuf guuta jechuudha. B irratti ammoo if one of x or y is positive lamaan keessaa tokko positive tokko ammoo negative yoo kan ta'u taate yoo x positive ta'e y negative yoo y ammoo positive ta'e x negative faallaa waliiti jechuudha. Yoo kan akkas ta'an taate isa kam nuuf guutanii mallattoo lamaan keessaa leezzaan isa jedhu nuuf guutanii jechuudha. Mee haala kamiin isa jedhu haa ilaallu. Example fudhachuudhaan yoo kan ilaallu taate mee jalqaba irratti lamaan wal fakkaataa fudhannu. Fakkeenyaaf x equal to 2 jennuun y ammoo 3 jennuun lamaanuu positive
yeroo tokko ammoo x equal to negative 2 y ammoo negative 3 lamaanuu mallattoo wal fakkaataa negatiiva non positive isa jennuun jechuudha. Isa kana fudhannee kan ilaallu taate absolute value keessatti maal goona walii edaana waan ta'eef yeroo positiivaati amma kan nuti ilaallaa jiru. Positiiva yeroo ilaallutti absolute value of x plus y jechuun 2 plus 3 dha jechuudha. 2 plus 3 equal to absolute value of x jechuun absolute value of 2 dha plus absolute value of y jechuun ammoo 3 dha jechuudha. Haala kanaan example nuti fudhanne kana irratti kan jalqabaa kan hojjetaa jira waan ta'eef kan jalqabaa kana. Kanaafuu maal ta'a isa kana yeroo wal edaanutti maal ta'a absolute value of 5 ta'a jechuudha. Equal to absolute value of 2 2 ta'ee ba'a. Absolute value of 3 ammoo 3 ta'ee ba'a. Kanaafuu absolute value of 5 in 5 dha. Inni kun ammoo yeroo wal edaanu 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal nuuf guutee jira isa wal qixa jedhu kana nuuf guutee jira jechuudha. Kan negatiivaatis yoo fudhanne akkasuma. Kan negatiivaa yeroo fudhannu absolute value of x jechuun -2 dha. Y jechuun ammoo -3 dha. Equal to isa kana gargar yeroo baasnutti absolute value of x jechuun -2 dha. Kan lammaffaatiin hojjetaa jira jechuudha ammoo. Kan lammaffaa kanniini. X'n -2 yeroo ta'e y'in ammoo -3 yeroo ta'etti. Kanaafuu inni kun plus jenneen maal goona? Isa kana yookiin ammoo karaa biraatiin akkamiin barreessuu dandeenya? Absolute value of -2 plus -3 absolute value jennee haala kanaanis barreessuu dandeenya jechuudha. Tokkum ta'a waan ta'eef negatiivni tun positive yeroo baay'istu negatiivuma deebiti sababa sanii gabaabsee barreessanii -3 ta'a jechuudha. Inni ammoo absolute value of y jedhu. Kanaafuu isa kana yeroo wal edaanu absolute value of -5 ta'a equal to absolute value of -2 maal ta'a? 2 ta'ee ba'a plus kan 3 ammoo -3 ammoo 3 ta'ee ba'a. Kanaafuu inni kun ammoo maal ta'ee ba'a? 5 ta'ee ba'a equal to inni kun ammoo yeroo wal edaanu 5 dha jechuudha. Kanaafuu 5 equal to 5. Kanaafuu maal ta'ee jira? Equal isa jedhu kana haala saniin nuuf guutee jira jechuudha. Yeroon tokko ammoo yeroo maalitti nuun jedhe yeroo isaan lamaan keessaa tokko positive. Fakkeenyaaf x'n 2 haa jennuun y'in ammoo -4 haa jennu. Yeroo faallaa walii ta'an lamaan keessaa yeroo faallaa walii ta'an yeroo x'n positive ta'u y'in negative yeroo ta'u yeroo san ammoo maal ta'a? Leezaan isa jedhu nuuf guutaa jedha. Kanaafuu mi'a wajjin absolute value of x'n maal jennee jirra? 2 dha. Plus absolute value of y'in ammoo y'in ammoo -4 dha. -4 san booda isaan kun ammoo maal nuun jedhe? Leezaan isa jedhu nuuf guutaa nuun jedhe. Leezaan absolute value of 2 plus absolute value of -4. Okay, isa kana yeroo wal edaanu maal ta'a? Absolute value of 2 -4 leezaan absolute value of 2 2 ta'ee ba'a plus absolute value of 4 ammoo 4 ta'ee ba'a jechuudha -4. Inni kun yeroo walirraa hir'isu maal ta'a? Absolute value of -2 ta'a leezaan 2 plus 4 6 dha. Absolute value of -2 ammoo 2 dha. Kanaafuu 2 leezaan 6 dheera xiqqaa 6 jechuudha. Kanaafuu inni kun sirrii ta'ee jira jechuudha. Leezaan inni jedhu haala saniin nuuf guutuu danda'ee jira jechuudha. Isa shanaffaa irratti ammoo maal jedhaa? Shanaffaa irratti if y is less than y is different from 0 kana jechuun maaliif lakkoofsa 0 hiruu waan hin danda'amneef y'in 0 irraa adda ta'a. Haala kanaan absolute value isaanii bakka tokkotti yoo kan jiraatu taate gargar baasuu dandeenya jechuudha. Absolute value of x fi absolute value of y tti yeroo baasne tokkuma ta'a jechuudha deebiin isaa. Maaliif garagaratti yeroo baasnu poozitiivuma ta'a. Kunis yeroo baasnu poozitiivuma ta'ee ba'a. Inni kun ammoo jahaffaa irratti haaluma wal fakkaatuun negative absolute value of x inni jedhu kun less than or equal to x or less than or equal to absolute value of x isa jedhus haaluma saniin example fudhattanii ilaaluu dandeettan jechuudha. Innis deebiin isaa sirrii ta'a. Wanti tokko ammoo wanti isin hubachiisu fakkeenyaaf minus absolute value of 2 isoo jedhe maal ta'a jettanii yaaddammee deebiin isaa. Yeroo kamiyyuu amma inni kun absolute value of 2 ta'ee ba'a positive ta'ee ba'a garuu ammoo negatiivni kun alaa waan jiruuf
negative 2 isa godhaa jechuudha. Negative 2 akka inni jedhu isa taasisa. Fakkeenyaaf ammas absolute value of minus 2 yeroo jennes inni kun 2 ta'ee baha. Garuu ammoo negative waan jiruuf negative 2 ta'a jechuudha. Negative dhalaa waan jirtuuf bira dhufuu qabdi. Kanaafuu barnoota keenya kan